Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Nagaa farraarree jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaa kooti. Galata Waaqayyoo. Akkasuma hordoftoonni chaanaalii Leeliyituu bakka isin jirtanutti nagaaf jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaa kooti. Galata Waaqayyoo. Har'a immoo mata duree ija qulqulluu jedhu jalaan walitti deebinee jirra. Waaqayyo hunduma keenya wajjiniin ta'ee iccitii dubbii isaa hundumaa ifa nuu godhee akka nu gorsu akka nu barsiisu fedhaaf jaalalaa Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kallattumaanii garan waan har'a qabadhee dhufetti wajjiniin darbina, wajjiniin haa turru. Ija qulqulluu. Iji lubbuu keenyaa isheen keessaa ilaaluu kan dandeessu amantaadhaani. Iji qulqulluun kun amantaadhaan Waaqayyo fakkeenyota kitaabotaa fi wantoota jireenya lubbuu namaatiif barbaachisan addunyaa keessaa dhoksee ol kaa'e. Hubachuu ni dandeessi. Iji keenya isheen alaa ifa aduutiin gargaaramtee ilaaluu akka dandeessu, iji lubbuu keenyaa isheen keessaas ifa amantaatiin gargaaramtee addunyaa hafuurawaa ni ilaalti. Ni qorattis. Haa ta'u malee iji lubbuu keenyaa isheen keessaa kun cubbuudhaan jaamuu dandeessi. Iji isheen keessaa sirriitti arguu akka dandeessu taasisuu fi qulqulluu ta'uu qabdi. Qulqullaa'uu kan qabdus cubbuu irratti. Iji keenya isheen keessaa qulqulluu yeroo taatu, qulqulluun Efreem akka jedhetti ija qulqulluu jedhamtee waamamti. Jechi kun qulqulluu Efreemii fi abbootni qulqullootaa Sooriyaa biratti kan baramtedha. Iji lubbuu keenyaa yoo banamte qofa eeyyamaa fi hojii Waaqayyoo qalbeeffachuu fi fakkeenyummaawwan seera uumamaa irra jiranii fi kitaaba qulqulluu irratti argaman hubachuu dandeenya. Kitaabolee qulqullaa'oon akka Daawitii fi fuula keenya ittiin ilaallutti namni iji isaa qulqulluu ta'e daawwitiiwwan sanaanii inni bifaa fi fakkeenya Waaqayyootiin uumamuu isaanii hubata. Nuun jedha qulqulluun Efreem dandeettiin ilaaluu keenyaa guddachuu kan danda'u amantaadhaani. Amantaa keenya yoo guddate cimaadha. Iji lubbuu keenyaa ifaa yeroo deemtutti dhuguma waaqummaa caalatti qalbeeffachaa dhufna. Lubbuun tokko dhuguma waaqummaa kallattii adda addaatiin hubachuu yoo dandeesse iji lubbuu kun qulqulleettiidha jechuudhaan ilmaan namaa keessaa kan akka dubaroo Maariyaam ija qulqulluu qabu hin jiraatus. Qulqulluun Efreem Hewaanii fi qulqulleettii dubaroo Maariyaam iji keessaa lamman addunyaa kana jedhee waama. Tokkoffaan kan jaamee fi qulqulleessee ilaaluu kan danda'u, qulqulleessee ilaaluu kan hin dandeenye yoo ta'u, lammaffaan ammoo qulqulluu fi qulqulleessee ilaaluu kan danda'u jechuudhaan waama. Qulqulleettiin dubaroo Maariyaamii fi Hewaanii iji lamaan qaama tokko irra jiran fakkaatu. Inni tokko jaamaa fi dukkanaan kan liqimfame yoo ta'u, inni lammaffaan garuu qulqulluu waan ta'eef ifa addunyaa guutuu fi gahu Kiristoosiin akka arguu fi nu geggeessa. Addunyaan mul'atu kun ija lama qabdi. Hewaanii ija addunyaa ishee kakuu duraa fi yoo taatu isheenis kan jaamtedha. Iji isheen kakuu haaraa garuu qulqulleettii dubaroo Maariyaamidha. Dukkanni ishee dhaalee kan ture iji kakuu duraa sababa Hewaaniin addunyaan guutuun dukkanaan liqimfamtee ture. Kanarraa kan ka'e ilmi namaa hundumtuu dhagaa fi mukarraa kan hojjetaman waaqolii tolfamoo hunda waaqa jedhanii itti gufatan. Haa ta'u malee iji ishee kakuu haaraa qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin ifa kan ta'e Iyesuus Kiristoosiin beekuu fi ga'ee kanaanis Waaqayyo wajjin araaramnee Kiristoos irratti shakkii kan qaban dursanii kan ittiin dogongoran waaqolii tolfamoo fi dhagaa
Waaqolii tolfamoo dhagaa fi mukarraa hojjetaman ija qulqulleettii dubaroo Maariyamiitiin yemmuu ilaalanii Waaqayyorraa akka fagaatan qalbeeffatanii nuun jedha. Abboonni qulqullootaa Sooriyaa biratti qulqulleettii dubaroo Maariyamiin jireenya qulqullummaa kiristaanotaa keessatti akka fakkeenyaatti kaafamti. Abbootiin qulqulloonni kun jecha qulqulluu jedhu Daawitii wajjin walqabsiisanii barsiisu. Yeroo duraasii ta'ee yeroo ammaas akka Daawititti kan itti fayyadaman fuullee ture. Yoo barbaadanii sirriitti qulqulleessituu isaanii irraa eegama. Qulqulluun Efreem kitaabota qulqulluu akka Daawititti ilaala. Daawitiiwwan kun dhugaa daawwachuudhaaf baay'ee kan qulqullaa'ani. Haa ta'u malee iccitiiwwan hafuurawaa isaan keessa jiru hubachuu fi ija keessa lubbuu keenya dirqama akka isaaniitti turi cubbuu irraa qulqullaa'uun isaanii barbaachisaadha. Gochaasaawwan isa garaagaraa irratti qulqulluun Efreem karaa daawitiiwwanii keessa keenyaatiin mataa keenya ilaaluudhaan yoo cimnee yeroo dhalannu seera Waaqayyoo keessa keenya jiru dubbisuu fi dandeettii ni arganna nuun jedha. Haa ta'u malee akkas akka ta'uu fi akka Daawitii fuullee sanaatti iji lubbuu keenyaa qulqullaa'uu qabdi. Kadhannaan ija lubbuu keenyaa qulqullooftee akka ilaaltuu fi ishee dandeessisa. Kiristaana cimaa humna kadhannaatti amanu tokkotu ture. Kiristaanni kun hiyyeessa homaa hin qabne, beela'aa, nyaachuu fi kan rakkatu, hiyyeessa uffannaan isaa irratti dulloomedha. Gaaf tokko hiyyeessa isa tokko kan kadhannaa fi of kennu isa sirriitti beeku aariidhaan beela kee quubsuu fi buddeena tokko illee siif kennuu yoo dadhabe kadhannaan kee maal fayyada jedheeni. Sitti haa hafuu uumaan kee si hin dhagahu jechuudha jedhee sagalee abdii nama kutachiisu itti hime. Kiristaanni hiyyeessi suni Waaqayyo na hin daganne namicha tokkoo fi buddeena guyyaa guyyaa isa caalaa kenneefi akka naaf qoodu ergamaa godhee natti ergee ture. Garuu namichi imaanaa kana fudhatee ture sun na dagateeti. Kanaaf Waaqayyo osoo hin taane nama sanatu na irraanfate jedheeni. Akkuma macaafni qulqulluun nu barsiisutti kadhannaan buddeena keenya guyyaa guyyaa nuuf kenni jennu monoksootaa fi yoo hiikamu guyyaadhaaf ta'a. Namoota addunyaa keessa jiraatanii fi yoo hiikamu garuu buddeena waggaa nuuf kenni ta'a. Maarree maaliif warri tokko buddeena baay'ee waggaa irraa hafuu danda'u gaafa argatan kaan immoo kan guyyaa fi taatu illee dhabu. Waaqayyo fuula ilaalee hin loongne isaaniifis loogiitti hin jenne dubbii ija jabinaa akkasii hin dubbannu. Hojii ergamootaa boqonnaa 10:34 kun kan ta'e garuu akkuma Yohaannis afaan warqee barsiisetti namoonni callisanii argatanii warra homaa hin qabne akka gargaaranii fi sooruun amala isaa kan ta'e Waaqayyoon akka fakkaatanii fi dabalataanis walitti dhufeenya uumamtoota isaa gidduu jiru cimsuun jaalala isaanii jabeessuufidha. Gooftaan buddeena keenya har'a nuuf kenni jennee kadhannee soorata waggaa keenyaa caalaa baay'isee kan nuuf kennuu fi hanga nuuf ga'u soorannee isa hafe akka biroo fi isa hafe warra biroo fi akka qoonnuufi. Kanaafuu imaanaa waaqa irraa nutti laatame kana raawwachuu dhiisuun hiyyeessa akka hin miine abdii kutachiisnes uumaa isaanii waliin akka walitti bu'an akka hin taasifneefidha. Ameen. Galanni Waaqayyoof, deessuu haadha isaaf, ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen.
Bifa dubbisaatiin kan waliin ilaalle kanarraa waan guddaa akka barannuu fi wantoota hedduu akka itti fayyadamnu abdii guddaan qaba. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Abboota keenya kana qoodanii nuun gahanii Waaqayyo gooftaan jara haa eebbisu. Mana isaa keessatti jara haa qusatu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa galanni Waaqayyoof haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen.